Kabajamoo Dr. Abdulaziz Daawud itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Kabajamoo Obbo Balaayee Aqnaaw itti aanaa Daayireektara Federaal Daaspooraa Eejensii. Kabajamoo Obbo Ermiyaas Dannaqaa itti aanaa Biiroo Investmentii naannoo Oromiyaa. Kabajamoo Dr. Haayil Mikaayil Alamuu itti gaafatamaa waajjira investmentii magaalaa Shaggar. Kabajamoo Obbo Abdulaziz Ibrahim pirezidaantii Waldaa Daaspooraa Oromiyaa. Kasuma keessummoota affeeramtanii asitti argamtu hundi keessanuu anaa dhufu baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Yaamichi namoota nuti gooneef yoo xiqqaate nama 250 ta'a. Warri har'a qaamaan nu biratti argame immoo warra akka amantaa keenyaatti biyya ijaaruufis yaadas kennuufis yaadas dhagahuufis kabajaa namaa qabaachuufis asitti argamtan jennee yaanna. Warri ammoo investmentii maafi lafa fudhachuu fi lafa argachuu qofaaf hawwii qaban warra hafan ammoo akkaataan itti to'annu ka fuulduraan jiraata. Isin warri argamtan garuu hedduu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Waldaan Daaspooraadhaa boordiin asitti argamtanii jirtanii isin hundinuu ulfaadhaa galatoomaa anaa dhufuun isiniin jedha. Kaayoon walga'icha kanaa haala waliigala biyyi keenya keessa jiru fi guddina karaa misoomaatiin godhamaa jiru isin hubachiisuu ta'a. Dhimma sanirratti itti gaafatamaan waajjira pirezidaantiidha Dr. Abdulaziz booda bal'inaan waan kana isinii kaasanii hubatanii kan itti aansu ammoo hojiin investmentii wanni haarofni biyyattii keessatti gaggeessamaa jiru maa inni speeshaalii Shaggar irratti wanni godhamaa jiru maa inni akkasumas Oromiyaa keessatti wanni godhamaa jiru maa inni kan jedhu isinii fi qaama mootummaa kanaa wal isin agarsiisudha jechuudha. Biiroo investmentii yeroo hedduu dhuftanii anuma qofa wal argitanii yookaan warra biiroo kiyyaatii wajjin wal argitanii moor ammoo hoogganoota dhimmi ilaaluu wajjin wal isin qunnamsiisee isaanirraa akka waa dhageettan isinis waan rakkoo keessanii akka himattan godhuudha jechuun walga'iin kun kaayoon isaa guddaan kan qindaa'eef jechuudha. Sadaffaa qoonni akka hirmaattota daaspooraatitti ammoo akka miseensota daaspooraatitti maaltu isinirraa eeggama biyya keessaniif maal taruu qabdan kan jedhullee kanarratti bal'ifnee akka haasoynuufi jechuudha. Daasporaan keenya yeroo hedduu akkuma namni haasa'u nama lafa fudhatee lafa gurguratee deemu akka hin taane kaleessarraa kaatanii jireenya biyyattii kana jijjiirama amma uumamee lafarratti jiru kana biyya keenya kan hacuuccaa diinaa jala turte kan Oromoon akka nama sadarkaa lammaffaatiitti itti ilaalamu san keessatti waan kana jijjiiruuf qoodni isin taphattan qooda salphaa akka hin ta'in ifaadha jechuudha. Biyya Faranjii keessatti biyya Arabaa keessatti biyyoota adda addaa keessatti baradoo keessa dhaabbattanii Snooyi keessa dhaabbattanii hariira baatanii uummata keessan gargaaruudhaan qoonni daasporaan keenya taphate yeroo hundaa seenaa keessatti waan yaadatamaa ta'e jechuuf hin ba'a. Kanaaf yeroo hunda ulfina malee kabajaa malee daasporaa keenyaaf waan akka namni odeessuu san hin qabnu jechuudha. Bira dabarree jijjiirama biyyattii keessatti fiduu qofaa miti biyya geggeessuu keessatti daasporaan keenya qooda guddaa taphataa jira. Namoonni biyya alaatirraa dhufan jireenya isaanii dhiisanii asii galan sadarkaa paarlamaa keessatti caffee keessatti ministeerota keessatti ambaasaaddaroota keessatti koomishinara ta'anii biyya kana geggeessaa jiran jechuudha. Daasporaan waan mataa gadi qabatee namni maqaa isaa gadi salphisoo osoo hin taane waan biyya guddisuu keessatti qooda qabu waan ta'eef yeroo hundaa kabajaan inni qabu guddaadha jechuudha. Qoonni akka lammiititti geggeessaa jirtanis guddaadha. Biyya kana kara diinagdeetiin kara misoomaatiin wanni isin godhaa jirtan wanni daasporaan keenya godhaa jiru guddaa. Biyya kana keessatti investoroonni bebbeekamoo jedhan gurguddaan har'a maqaa dhahamuu hin danda'amu. Kan har'a biyya kanaaf investmentii keessatti seenaniitiin mallaqa guddaa mootummaadhaaf galchaa jiran ijoolleen biyya alaarraa galan hedduudha jechuudha. Kana qofaa miti. Iskuula biyya kana keessatti ijaaruun kolleejjiidhaan gurguddoon biyya kana keessatti beekaman. Kan obboleessi kiyya kun boordii keessa warri jiran qaban US College, Cambridge 2020 kolleejjiidhaan bebbeekamoon biyya kana keessatti gad dhaabbatan hundi ijoollee biyya alaarraa galaniin ijaarame jechuudha. So kanaaf daasporaan kama waa kadhatu qofa osoo hin taane kan biyya kanaaf waa kennutti jijjiiraa jirra jechuudha. Kuni nuufis guddina isiniifis guddina jedheetiniin amanaa jechuudha. Yaamicha biyya keenyaaf yeroo adda addaatiif godhamu keessatti illee hirmaannaan keessan guddaa. Siigalee hidha lagaa Abbayyaa irratti wanni isin godhaa jirtan gaafa dheengadda lolli tar wanni manni keenya godhaa ture aksanii ala hongee dheengadda ta'e irratti gochaan daasporaan geggeessaa jiru biyya kana utubaa jira jenna malee biyya kanaaf rakkoodha jennee hin amannu jechuudha. Kana jennees daasporaan keenya
rakkooleen adda addaa kan isaan qabanis jira jechuudha. Diasporaan keenya wal makaadha. Ilaalcha siyaasaatiinis wal makaadha. Qabeenyaanis wal makaadha. Wal keessa laqamee maqaan isaanii bakka takka dhaabbatee wal balleessuun ni jira. Osoo mallaqa hin qabne investmentiin maal ta'e akka hin beekne hiikkaa investmentii osoo hin beekne information osoo hin fudhanne lafa fudhadha qofaa ka jechaadhaan biyya dhufee investor of godhullee hedduutu jira jechuudha. Lammaffaa aadaan biyya alaatti isin qabaachaa jirtan sistemni biyya alaatti jiru kaas jiru wajjin akka waan biyya san jirtanitti warri ilaaltanis hedduu jechuudha. Kunniin adeemsa keessanii wayyaa jenneetiniin waan abdannu rakkoolee gurguddoo jechuudha. Rakkooleen gara mootummaatiif jirtuu fi isin jidduu jirtu immoo mootummaan miseensota diasporaa kana hubachuu dhabuun isin mul'ata. Sistemni keenya biyyi keenya ijaarameen dhumne. Biyyi keenya guddina akka biyya isin keessaa dhuftanii bira hin geenne rifoormii adda addaa geggeessaa jirra. Rifoormii geggeessaa jirru keessaa tokko sistema investmentii kennaallee geggeessaa jirra jechuudha. San jijjiiramni godhamaa jiru rifoormiin irra geenne maal akka ta'e booda obbolaawwan konkoo warra investmentii geggeessanirraa dhaga'uuf deemtanii jechuudha. Amalaa fi aadaa diasporaa hubachuu dhabuun kennas rakkoo tokko jechuudha. Amalli miseensota keenya diasporaadhaa akkuma biyya isaanii san wanni hundi yeroo gabaabaa keessatti dhumatee deema ka jiran qaban. Torbaan lama keessatti hojiin investmentii akka murtaa'uuf itti amanan. Which is not possible. Kanaaf akka aadaa keessan baran akka amala keessan baran magaalaalee keessatti godinaalee keessatti focal personoota isinii leenjifnee akkaataa gizee gadi buutan rakkoon isinirra hin geenneef godina hunda keessatti haala jiru mijjeessaa jirra jechuudha. Kama diasporaan keenya mootummaa keenyaaf wanni inni yaadu mootummaa kanarraa waa argachuu malee mootummaa kanaaf waa godhuun akka waan cubbuutti ilaalachuu. Biyyi waa hunda caala. Biyyi investmentii caala. Biyya jiru irratti investmentii godhuudhaaf deemama. Biyya jiru irratti jijjiiramni namaa uumamuu danda'a jechuudha. Wanni biyya alaatitti waan gargarii adda addaa arginu intarastii biyyaatii fi intarastii dhuunfaa gargar baasanii ilaaluu tokkotu jira. Namni intarastii dhuunfaa isaa guuttachuuf intarastii biyyaa eeguun dirqama. Biyya jiru irratti namni dhuunfaa isaa itti waa dalaguu danda'a jechuudha. So kanarraa kaamee siyaasaanis biyyaa gadi. Wanni hundinuu biyyaa gadi. Even amantiin yoo biyyi jiraatte masgiida charchiin kun hundi jiraata. Biyya keenya dheengadda dhiibbaan irratti godhamaa ture san hunda argitan jechuudha. Kanaaf wanni an biyyaa godhe maa inni ka jedhu yeroo hunda gaafii isinitti ta'uu qabachu. Biyyarraa maal argadhaa qofaa miti. Maaltu nurraa eegama kan jedhu dantaan biyyaa akka reef isin jedhe dantaa waa hunda caalu. Waan national interest biyya faranjii keessa jiraatanii biyya arabaa keessa jiraatanii waan hunda caalaa waan national interest jedhamu ni beektan jedhee yaada. Wallaalaan fedhallee kana ni beeka. Wanni arra ilmi namaa addunyaa kanarratti wal fixuuf wanni arra biyya arabaa keessatti balaan kun hundi ta'uuf national interest waan jedhu san isin caalaa namni kana beeku hin jiru. Itti dhimma bahaa jirtan moo itti dalagaa jirtaniin garuu hin jiru. Namni national interest biyya tokkoo hin beekne biizinasa keessa jiraachuu, politikaa keessa jiraachuu, hawaasummaa geggeessuu hin danda'u. Kanaaf biyya keessan eeguun bakka jirtanitti biyya faranjii keessa jiraatanii biyya arabaa jiraatanii waan dantaa biyyaa tuqu eeguun dirqama keessan number 1 dha jechuudha. Biyyaaf uummata ofiitiif dhukkubsachuun balaa biyyatti geggeeffamu yeroo adda addaa argamu keessatti qooda fudhachuun kana tahee maayii irratti waan isinitti dhaammadha. Siyaasaan ogummaa mataa ofii danda'e qaba. Akka artistiin wallisee walleedhaan jiraatu. Akka naggaadee nigdiidhaan jiraatu. Akka injiinarimmaa isaatiin beekumsa isaatiin dalagu siyaasaanis abbaa qaba. Biyya faranjiitti namni hundi silkii harkaa qaba. Ingiliziyaa barachuun nama dhibu bakka feetee yoo dalayte Ingiliziyaa nama baratta. Kana beekumsa seenee ilmi namaa hundi politikaanii tahee wallaalaan beekaan hundi abbaa politikaa tahee politikaa keessatti rakkoo uumuun waa lama balleessaa jira. Tokko namni hin beekne akka maan amaaraa jedhan sana alaa waaqii jedhan sana. Namni waan hin beekne gaafa seene laaqaa keessa seenaa waa balleessa. Kana lammaffaa yoo namni hundi abbaa politikaa ta'e ekonomiin ni hafa, hawaasummaan ni hafa, injiinarummaan ni hafa. So kanaaf nama kenna wanni isin gorsitan. Especially economy keessatti waan nu boodan nu hambise keessa
zamana nuti po'ee politika haasawaa turre keessatti rakkoo alagaan nurra geesserraa kaaneeti. Har'a biyya abbaa kennaa ilmaan Oromoo geggeessan keessatti politikaa nu taphannu Oromoo irraa silxaana fuusisuuf yoo ta'e malee wanni biroo hin jiru. Kuni ammoo nama hundan fedhu. Namuma politikaa taphachuu beekuu fi aangoo san namarraa silxaana namarraa walirraa fudhachuu qofaaf qabsooyna malee akka kaleessaa sanitti beekaas wallaalaas waliif fuunee gargaarsaaf waan adda addaatiif waliin naqnu sun waan hin jirreef ummata keenna namni politikaa beeku qofti politikaa akka geggeessu kun akka dalagatee nama ta'u kun akka baratee nama ta'u wanni nuti kalee hin godhin keen goone keessaa waan ta'eef kan akka dalagarra oolchataniin sin gaafadha. Haasawa kiyya kanumaaniin goolabaa. Investmentii keessatti gaafa hirmaattan akka tokko biyya keessaniif waa as fiddanii the first attitudein jalqaba kan ta'u irra jiraatu biyya keessaniif as fiddaniiti biyyi isarraa fayyadamaa. In the meantime isinillee waa xiqqoollee taatu irraa buufattan. Consider yourself as social entrepreneurs. Akkasitti osoo fudhattanii irra gaariidha. Yoo waa'ee profitii guddaa profit maximize gochuudhaa baay'ee akkasitti yoo yaaddan warri akkasitti fayyadamuu danda'u hin jiraatu jechaa miti. Garuu mufii baay'iftu jechaadha. Mufii baay'iftu abdii kutattu. Akka social entrepreneuritti yoo of yaaddan garuu patience qabaattu, obsa qabaattu. Kan inni yeroo baay'ee argu diaspora irra obsa dhabuun kun rakkina. Nullee harkifataa ta'uun keenya immoo rakkina. Wal baraa deemuu qabna. Wal baruudhaaf immoo maal frictioniin xiqqoo hin barbaachifti. Frustrate gochuun garuu hin barbaachisu jechaadha. Wal dhabuun xiqqoo warra kutuun maal jechuun jiraachuun uumamoo isaati. Gaafa isin rakkinni nutti baay'ate jettanii rakkinni keessan gaafa hubanne nullee hojumaata keenya irratti taakkuu takkas taanaan waa tarkaanfannee fooyyessina. Amma dhiheenuma kana dambii manneen wajjin wal qabate dambii wayii baafnee jirra akka naannoo Oromiyaatti. Dambii kana keessatti clearly diaspora especially treat goona jennee lafa keenya. So wal hubataa dhufne jechaadha. Isin hubataa dhufne hagam akka nu hubattan hin beeknu malee. Diaspora hubataa dhufne. Isinillee nu hubadhaa. Yoo hamma kana tarkaanfanne gara keessan isinillee xiqqoo isin dabalata tarkaanfataa yoo dhuftan deemnee biyya kana ijaaruu keessatti tumsa guddaa walii taana waan ta'eef akkasitti wal hubataa akka deemnu barbaadeetanii walumaa galatti nulleen self adjustmentii nu barbaachisa. Haala yeroo faana fedhii diasporaa faana rakkina diasporaan qunname faana kanaaf immoo mariin akkanaa kunniin baay'ee barbaachisaadha. Rakkinni har'a ka'u boru biiroo gaafa dhayxan hiikkatee arguu hin dandeessan. Kana beekuu qabdan. Har'a miti waggaa har'aayyuu kana hiikkanne isin qunnamuu danda'a. Garuu kana keessaa kan hiikkataa deemu immoo jira. Tokko hubataa deemuun nurra jiraata numtu waan isin jettan. By the way, language itself determines. Beeku yoo as keessa jiraatte dubartii wayii gara Arsii Lixaa kanarraa dhufte. She is doing waan gaarii wayii hojjetaa jirti. Bakka tokko irratti isiilleen dogoggorte dogoggora isii san sirreessuudhaaf yaalii godhameenillee namoonni immoo danqan. Maaltu danqaa itti ta'e jedhee yooni yaadu maalan argee in the first place the way she expresses the issue si fuuldura dhaabbattee yookaan teessee yoo haasoftu aadaa fi amala biyya kanaa wajjin waliin galtu. Dubbiin isii achuma cufamtii beeka. Bakka irraa baatan irraanfachuun isin irra hin jiraatu. Namni biyyanaa yoollee mataa qaqqabachuu baate naamusa jennaani naamusaa walitti haasa'a.
suuta walitti haasa'a, suuta wal hubachiisa. Isin akka biyya faranjii warri biyya faranjii turtan keessattu it's not fair jettanii nama fuuldura dhaabbattanii yoo dubbattan battaluma san nama dhiini isaa danfa. Achi booda dubbiin isaa cufamte namni lafaa kaasuu hin jiru. Interaction is important. Akkaataa itti interact gootan irratti of eeggannoo gochuu qabdan. Yoo ta'uu baate yoo isin hin taane nama gonni abbaa dura seeneef ifa jedhanii warra isin durseetiin as jirutti dubbii keessan kennadha yoo hin taane. Yookaan immoo yoo wal amantan warra biyyaatti kennadha. Akkanatti hojiin deemuu danda'a. Otherwise ufumaa keessanii akkaataa itti dubbii waa hubachiiftan irratti adeemsi isin deemtan sunis gufuu deebi'ee isinitti uuma waan ta'eef kana gama keessan self adjustmentiin hojjetamuu qaba jedhee tan akka gorsaatti. Kabajamoo obbo Amin Jundi itti gaafatamaa dhimma diiyaaspooraa Oromiyaa, kabajamoo obbo Balaayinaa Aqnaaw itti aanaa daayirektara diiyaaspooraa biyyoolessaa, kabajamoo Dr. Haayila Mikaa'el Alamuu itti gaafatamaa waajjira investimentii magaalaa Shaggar, kabajamoo obbo Abdulaziz Ibrahim pirezidaantii waldaa diiyaaspooraa Oromiyaa, hunda dura akkasitti wal arginee isinis waan isinitti dhaga'ame kaastanii nus waan nu bira jiru kaasnee mariif marabbaadhaan walii gallee akka baanuuf waltajjiin kun waan qophaa'eef warra qopheesse guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Warra waltajjii kana hirmaattanis baga nagaan dhuftanii aanaa dhufuu aanaa cabsu jedha. Baay'een keessan immoo akkuma keessa turtan diiyaasporaan keenya keessumattuu diiyaasporaan Oromoodha. Waggoottan hedduudhaaf waan keessa ture inuma yaadatama, inuma beekama jechuudha. Diiyaasporaan keenya baay'een cabiinsa siyaasaa biyya kana keessa jiru sirreessuudhaaf dhimma walqixxummaa madaallii jallataa biyya keessa jiru sirreessuudhaaf halkanii fi guyyaa warroota sagalee ta'aa turtan, halkanii fi guyyaa warroota qabsaa'aa turtan, qabsoo biyya keessa jiruu fi qabsoon keessan walitti da'amee jijjiirama dhalee jijjiiramni kun immoo waltajjii kana nu mijeesseera waan ta'eef baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Amma wanti keessa jiru gaafii walqixxummaatii miti. Amma gaafiin keessa jiru gaafii dinagdeeti. Diiyaasporaan keenya kaleessa siyaasa keessatti hirmaachaa ture. Har'a immoo dinagdee biyyattii keessatti biyya utubuu, saba ofii ijaaruu, dhaloota oolaa deeman kana kallattii qabsiisuu, gahee ofii bahachuu keessatti immoo gahee keessan bahachuudhaa qabdu. Diiyaasporaa nuti kan ilaallu biyya alaa keessa jirtu, biyyoota guddatan keessa jirtu, waan baay'ee argaa ooltu, waan baay'ee keessas jirtu, teeknooloojii naannoo sana jirtu inuma argitu, inuma hawwitu, inuma kajeeltu, inuma hinaaftu, biyya keessan keessa immoo akka jiraatu inuma barbaaddu. Nus kanuma sanirraa barbaanne jechuudha. Wantoota achitti argitan sana gara biyya keessaa akka fiddaniif. Biyyoonni guddatan sun dhakaa isaan lakkaa'anii irra dhaabbatanii guddatan sana isinis nu lakkooftanii ekspoozharii qabdaniin, muuxannoo qabdaniin, qarshii qabdaniin biyya kana keessatti hirmaattanii gahee keessan akka bahattanii kan barbaannu jechuudha. Investarri tokko gaafa investa godhu waan baay'ee ilaaluu danda'a. Tokkoffaa qabeenya qabu irratti waa ida'uu barbaada. Qabeenya qabu irratti waa dabaluu barbaada. Qabeenya qabu babal'ifachuu barbaada. Galii dabalataa barbaada. Biyya guddisuu keessatti gahee isaa bahachuu barbaada. Hunda caalaa garuu namni siyaasa keessa turee fi siyaasa deeggaraa ture, walqixxummaadhaaf falmaa ture, sabboonummaan keessa jiru, dhimmi biyyummaa keessa jiru, wanti inni biyyaaf godhu isa quubsa. Wanti inni biyyaaf godhu isa gammachiisa. Wanti inni biyyaaf oolu akka oolmaatti utuu hin taane akka gammachuutti itti dhagahama. Gaafa isin kana gootan nu akka biyyaatti immoo waan irraa fayyadamuu qabna. Biyyi investara argatti, biyyi galii argatti, kafalaa gibiraa dabalti, teeknooloojii argatti, carraa hojii uumtu, carraa hojii sanarraa biyyattiin fayyadamti.
walitti dhufeenya biyya keessa fi biyya alaa cimsiti. Kuni kan ta'u ambaasaaddoroonni biyyattii isinidha. Kan kana gochuu danda'u isinidha. Addaan baateen addaan fagaachuun kanaan dura turee jira. Ammas guutumaan guutuutti furamee jira. Waan jedhu afaan guuteen dubbadhu jechuun seektara hunda keessa galtanii waajjira hunda keessa galtanii gammaddanii hin baatu abdii jedhuun qabu. Garuu immoo sirni isin ijaartan sirna hundaaf mijatudha. Sirni ijaarame sirna Oromoon ol jedhee akka deemu taasisudha. Danqaaleen har'a taasifaman qormaatileen har'a isinitti baay'atan kun boru inuma jijjiiramu. Inuma jijjiiramu. Kaleessi har'aa miti. Borumuu har'an ta'u. Kanaaf warroonni kaleessa qoramaa turtan qormaata sanaan qara bahaa jilbeeffachuu utuu hin taane akka riisaa qormaata keessanii ol taatanii balali'aa isa dhufuuf immoo furmaata ta'aa muuxannoo ta'aa deemuu qabdu jechuudha. Inni kaleessaa inni har'aa muudannoodha. Boruuf garuu isiniif muuxannoo ta'a. Kanaaf biiroolee isin rakkisan keessaa godinaalee magaalota isin rakkisan keessaa biiroo keenya maqaan isaa dhahamuu danda'a ta'a. Yeroo baay'ee waltajjii baay'ee geggeessinee jirra. Wantoota abbootiin qabeenyaa kaasan diyaaspooraan kaasu akka galteetti fayyadamne labsii 249 muraa 2015 baasnee jirra. Labsiin kun yoo xinnaate investarri keenya iddoo 23 sadarkaa godinaa yoo ta'e iddoo 23 kan dhaabbachaa ture. Sadarkaa magaalaa gaafa ta'u immoo iddoo 17 kan dhaabbachaa ture. Haa xinnaa ta'u baay'atu iddoo 3tti iddoo tokkotti akka sassaabamu taasisee jira. Kun gaafii abbootii qabeenyaatiin mootummaa dhaga'uus waan qabdaniif mootummaa dhimma keessaniif halkanii guyyaa hojjetus waan qabdaniif inisheetiivii pirezidaantii keenyaatiin saayit pilaaniin godatti barbaadamu sun sadarkaa biirootti ol sassaabamee kaabineedhaan mirkanaa'ee akka kanaan dura xalayaan gadi barraa'u sun hafee sadarkaa naannootti diyaaspooraan keenyas abbaan qabeenyaa keenyas akka simatamu egaa simatamee booddee kan godina deemuudhaa qabu kaartaa fudhachuudhaaf akka ta'u kallattiin taa'ee dambii mirkanaa'ee jira. Kun injifannoo guddaadha. Kun injifannoo guddaadha. Akkasitti gaafa dubbatamu waan salphaa fakkaachuu danda'a. Naannoo Oromiyaa keessa yeroo baay'ee namoota na bira dhuftaniif isiniifan kaasa hin dubbanna. Waggootii 30 meeqan darban keessatti investimentiin naannoo keenya keessa ture 23 ture. Hanga har'aatti 23dha. Hamma bara 2010tti jijjiiramaan dura 10,000 duwwaa ture naannoo keenya keessa investimentiin jiru. Waggaa 5 darban kana keessatti garuu 13,900 murteessuun danda'amee jira. Kan waggaa 30 waggaa 5tti hojjetuun danda'amee jira. Bara kana garuu kan waggaa 30 ammoo waggaa tokkotti hojjechuudhaaf deemaa jira. Diyaaspooraan baay'een keessan beektu warroonni kanaan dura investi gootanis beektu 2010 2012 dura kan jiru diyaaspooraan naannoo keenya 401 403 yoo danda'u gongoruu baadhe 2004tti duwwaa kan murtaa'e 150 barreen gaddaa kan murtaa'e 239 barana murteedhaaf kan qophaa'aa jiru 78. So waggoottii 30 darban kan hojjetaman wal bira qabnii gaafa ilaalu kan diyaaspooraatis kan waggaa 3 caalmaa qaba jechuudha. Caalmaa qaba jechuudha. Kanaaf bakka balleessinitti nu gorsaa isinirraa waan baay'ee eegna baay'ee. Gaafa dhuftanis gara keenya gaafa dhuftanis waan hawaasa keessan barsiisu waan dhaloota dhufu ijaaru waan handhuuraa ta'u qabadhaa koottaa isin deeggarra. Waan qonnaan bulaan keenya hojjechuu danda'u waan himaaxaan keenya hojjechuu danda'u himaaxaa keenya fi qonnaan bulaa keenyaaf dhiisaa. Isin warra exposure qabudha.
isin warra biyya alaa turtanii muuxannoo gaggaarii qabdanidha. Akaadaamikaalii warroota ga'umsa qabdanidha. Ekspiriyaansii baay'ee namoota qabdanidha. Namoota qacaramtanii hojjechaa jirtan plus namoota kaampaanii mataa keessanii qabdan. So gaafa dhuftan sarvisii qabattanii akkana bira dhuftan hin barbaadu. Franklin isinitti hima jechuudha. Isuma obbolummaa jechuudha. Isuma oromummaa jechuudha. Maafan kana isiniin jedha seetan. Namni moolii tokko qabatee dhufu. Mooliin sun amma ijaaramutti carraa hojii namoota 20f namoota 30f namoota 40f uumuu danda'a. Nana mana. Mooliin sun gaafa xumuramu garuu waardiyyaa tokkoo fi qulqulleessituu nama 2 nama 3f carraa hojii uumuu danda'a. Utuu warshaa qabattanii dhuftanii warshaadhuma tokkotu qabattanii dhuftanii warshaan isin qabattanii dhuftan sun ijaarsa irratti carraa hojii uuma. Gaafa ijaarsa xumu nama 100f nama 200f carraa hojii uuma. Nama 100tti qacarta jechuun namni 100 sun nama 100f booddeedhaa qaba. Nama 200f daabboo nyaachisaa jirta jechuudha. So manufacturingii biyyoonni guddachaa jiran kan barbaadan seektara manufacturingii irratti kan sarvisii itti qaqqabna. Xiyyeeffannoo keessan garas akka gootaniifan isinii kaasaa jira malee lakkii tas akka hin dhufne isinii jechaa jiru akkasitti fudhatinaa. Xiyyeeffannoo keessan garuu gara manufacturingiitti waan gurguddaa akka qabatanii dhuftan barbaanna waan ta'eef. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana mijeessuudhaaf waan baay'ee godhee jira. Labsii danqaa, qajeelfamoota danqaa haqee jira. Magaala Shaggar yeroodhaaf amma kallattii qabatuuf, amma ijaarsi isaa raawwatutti, amma hojjetaan iddoo isaa qabatutti rakkoon tokko jiraachuu mala jechuun daa'imni dhalate tokko jalqaba daaddee deema. Miila hin dhaabbatu fiigu jechuudha. Magaala Shaggar mootummaan naannoo Oromiyaa hojii guutuudhaan delegeet godhee jira. Achumatti akka simatu, achumatti akka murteessu, achumatti akka deeggaru. Kun murtee guddaadha. Murtee guddaadha. Siyaasa naannoo Shaggar jiru hundi keessan beektu. Namni agroo processing irratti hirmaachuu barbaadaniif bulbulaan banaadha. Bulbula agroo industrii mootummaan ijaaree bu'uuraalee misoomaa hunda guutee isin eegaa jira. Koottaa achittis invest godhaa. Wanti sila isinii kaasa yeroodhaaf investimentoota xinnoo irratti muraasa irratti kan qaqqabne jiru. Kan qabneef garuu isin miidhuudhaaf miti. Saayit pilaaniin jedhame sun qixa sirriidhaan dhufee nu biras gahee walii gallee rakkoo tokko akka isin irratti hin uumne gaafa murtaa'ee gad deemus rakkoo akka hin uumneef qindaa'ee gara hojiitti galchuudhaaf turaa jirra waan ta'eef barri bara milkiiti. Isinis hojjedhaa hin milkooftu waliin jirraa bakka dogoggorreetti nu gorsaa bakka rakkattanitti nu gaafadhaa wal malee homaan qabnu waliin hojjechuu qabna Oromiyaa ijaaruu qabna biyya utubuu qabna waan ta'eef ani har'aaf kanuman jedha. Hundumti keessa dubbatu walagaa. Asaan baay'een haasa'ameera wal dadhabsiisuu ta'a. Obbo Abiy Faaqa dur diiyaaspooraa turanii amma hooggansatti dhufanii mataa keettaratanii qabsoo kanaafis gameessa waan ta'eef na caala waan baay'ee ragaadhaan deeggaranii ibsaniiru. Obbo Ermiyaas immoo sirriitti hordofaa turtanii leechaa gochaa turuu jechuun danda'ama. So ani akkuma mootummaa federaalaatti ejjennoo maaltu jira waan jedhu daqiiqaadhuma lamaan tokko fudhadheen isin faana tura. Inni jalqabaa xiyyeeffannaa mootummaan federaalaa ispeeshaalii erga mootummaan haaraan kun hundaa'ee kenne ilaaluu hubachuun gaarii natti fakkaata. Tajaajilli diiyaaspooraa Itoophiyaa amma ani itti ramadamee fi hojjechaa jiru kun hunduu kan hundaa'e erga ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufaniiti. Kanaaf kun xiyyeeffannaa mootummaan federaalaa dhimma kanaaf kenne kan mul'isudha. Kan lammataa akka dhaabbataatti immoo maal gochaa jirra waan jedhu kana ilaaluun gaarii natti fakkaata.
akka dhaabbata tajaajila diyaaspooraa Itoophiyaatti irra caalaan naannoo Oromiyaa kana kan diyaasporaanis baay'atu, laftis kan baay'atu, uummannis kan baay'atu, diyaasporaanis kan baay'atu. Sababa isaa sila tuttuqaa turtan obbo Ermiyaas fa'a. Dur kan dhiibamaa ture siyaasa biyya kanaan kan calalamaa ture, kan ari'amaa ture, kan baqachaas ture, kan reebamaa, kan du'aa, kan aarsaa ta'aa tures Oromoo. Kanaaf ammas carraan bal'aan namuma naannoo kanarraa sababa tokkoonis lamaanis godaane jireenya qadhaniidhaaf jedhee Oromoo deeme baay'ee hin beeku. Muraasa kan barnootaaf deeme hin beekan. Kan kanarraa nafe baay'een keessan waltajjii irratti yookaan waan dubbatanii yookaan mirga Oromoof qabsaa'uuf yookaan da'oo barbaachachuuf kan ba'edha waan ta'eef har'a diyaaspooraa jennee gaafa haasofnu isinumtuu garaa qulqulluudhaan akkuma diyaaspooraa Filiippiins, akkuma diyaaspooraa Indiyaa, Chaayinaa kana haalli isinii mijatee leenjii fudhattanii karaan isinii sororee kan baatan meeqan keessan laata? Baay'een keessan karaa Moyyaalee, baay'een keessan bosona meeqa qaxxaamurtanii laga meeqatti dhidhimtaniiti kan baatan. Kanaaf waan darbe yaadachuu otoo hin taane waan amma itti jirru kan immoo qabachuun barbaachisaa fi waan ijoo irratti fakkaata. Amma irratti waan jiru kan immoo hundumtuu akkuma biyya turtan sana siistamni sirraa'ee daqiiqaa lamatti, daqiiqaa shanatti wanni dhumu wanni baay'een hin jiru. Wanni baay'een hin jiru. Hojii biyya kanaan beektu walga'iin isin baay'ataa, danda'aatuma, sirreessaatuma. Nutis akka mootummaatti walga'iiwwan baay'een akka sanbattan irra taasifaman kallattiin taa'aa jira waan ta'eef sun dhawadumaan karaa qabachaa deemaa. Dhumarratti tajaajilli diyaaspooraa Itoophiyaa muuxannoowwan biyya alaa jiran kan qindeessuudhaan seera garaagaraa tolchuudhaan muuxannoowwan kana gara biyya keenyaatti finneetti fayyadamuudhaan tajaajila argattan kanallee si'eessuudhaaf wantoota baay'ee hojjechaa jirra. Waan faayidaa fi mirga keessanii wal qabatu irrattis wantoonni baay'een hojjetamaa jiru. Kana yeroo dhiyoodhumatti kan mirkaneessinee ifa goonu ta'a. Gamanumaan waltajjichi waan gaarii kan irraa baran kan itti wal barruu fi ayii jettanii kan galtan otoo hin taane baganna akka jettan akka ta'u qabaa ulfaata argatu. Haasaa keessaa dhumarratti haasa'u xiqqoo ulfaataadha hin dhumata. Jaalleewwan dura jiran baay'een isaanii fixaniiru. Garummoo shaggar homaan dhabdu. Kanaaf goola shaggar keessatti waa sakattaane waan muraasa dubbanneetan bu'aa odeeffannoo muraasa wal jijjiirra jechuudha. Hunda dura garuu carraa kana argachuudhaan waa'ee magaala shaggar qophii magaala shaggar wajjin wal qabatee odeeffannoo akka kennu carraa argachuu kootiin mootummaa naannoo Oromiyaas gamanumaan galateeffachuun barbaada. Warra sagantaa kana qopheesses taankiyuu jechuun barbaada. Akkuma hundumti keessan beektan hundeeffama magaala shaggar murtoowwan mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee keessaa murtoo seenaa qabeessaadha. Hayyoonni tokko maal jedhu hundeeffama magaala shaggar hundeeffama mootummaa naannoo Oromiyaatti aanee murtoo seenaa qabeessaati jedhu. Sababni isaas magaala shaggar yeroo hundaa'u magaalota gurguddoo shanan kanaan dura kan turan akka Sabbataa, Galaan, Laga Xaafoo, Sulultaa isaan kana iddoo tokkotti walitti marji gochuudhaan magaalaa moodeela taatee magaalaa guddaa tokko kireet gochuuf magaalaa guddaa kana yeroo hundeeffamu immoo magaalaa jedhamee qofaatti akka ta'u odoo ta'een akka maqaa isaatiitti magaalaa guddaa magaalaa moodeela ta'e hundeessuudhaaf waan ta'eef murtoon mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee kun murtoo seenaa qabeessaadha. Murtoo seenaa qabeessa kanatti ka'umsa godhachuudhaan magaalli shaggar bal'ina hektaara 160 ol qabachuudhaan magaalaa hundoofteedha jechuudha. Kanaaf akka biyyaattis ta'e akka mootummaa naannoo Oromiyaatti magaalaa hagana bal'atu
magaalaa hagana guddaa ta'etti hin jiru jechuudha. Kanaaf murtoon kun murtoo addaadhaa yeroo jennu sababa qabnaa jechuudha. Magaalli Shaggar moodeelummaa ishee bal'ina lafaa qofaatiin odoo hin ta'in akka waliigalaatti tajaajila kennamuutiinis teekinooloojii fayyadamuudhaanis adeemsa hundaan magaalaa moodeela taate magaalota biroos akkaataa itti ijaaramuu danda'an ka'umsa ta'a jedhametti yaadame waan ta'eef amma yoonaatti tajaajilli magaalaa Shaggar keessatti hin kennamne jaalleen Ermiyaas yeroo kaasu waa lama dubbateera. Jalqaba maal jedhe as keessa warra jirtan baay'ee keessan nan beekaa jedhe ani immoo kanan jedhu nama muraasan beekaa baay'een keessan garuu gara fuulduraaf sirriitti wal barraa kan jedhu kaasa. Maaliif qophiin akka magaalaa Shaggaritti taasifame hundumti keenya akka waliin hojjennu kan nu taasisu wal utubnee hojjennu kan nu taasisu carraa guddaa kan jiru waan ta'eef baay'ee keessan wajjin gara fuulduraaf sirriitti kan wal barru ta'a. Inni kan biraa tajaajila akka magaalaa Shaggaritti sababni hin jalqabamneef jaalleen Ermiyaas daa'imni akkuma dhalateetti deemuun jalqabu jedheera. Nu immoo istiraateejii fi tarsiimoo adda ta'e qabna. Akkuma inni jedhetti daa'imni akkuma dhalateetti hin deemu beekamaadha. Isnaachuraal. Nuyi garuu takka turre akka daa'imaatti odoo hin ta'in leeta kaameraa advaanteejiitti fayyadamne akka geessaatti burraaquu barbaadna jechuudha. Erguma tokkotti qophii erga xumurree booda. Kanaaf Shaggar wajjin wal qabateetti tajaajilli maaliif hin jalqabamne jettanii warra nu gaggaafachaa turtanis turtu warra nuufii qabdanis jiraachuu dandeessu qophii gahaa taasisuudhaan tajaajila si'ataa ta'e amma kabajamoo obbo Abinis kaasaa turanii kabajamoo obbo Abdulaaziz Dr. Abdulaazizis diyaaspooraan keenya tajaajila akkamii akka inni barbaadu tajaajila inni barbaadu keessatti muuxannoowwan kanaan duratti jiran wajjin wal qabate muuxannoo biyyoota alaa tajaajila inni argataa jiru wajjin wal madaalee gaafa laalu asitti baay'ee offeetti ta'a. Kanaaf amma danda'ametti diyaaspooraaf qofa odoo hin ta'in akkuma waliigalaatti uummata naannoo keenyaa tajaajila si'ataa kennuudhaaf keessattuu investimentii wajjin wal qabatee dhimmoonni turan jiru jechuudha. Amma yoonaatti hojichi hin jalqabne haaraa kennu garuu immoo qophii gaggahaa taasisaa turre gabaasa dhiyeessuuf odoo hin ta'in odeeffannuma akkasii ta'utti daqiiqaa muraasaaf maal qophooftan kan jedhu waanuma muraasan kaasaa jalqaba akkuma beekamutti magaalaa haaraa kan hundaa'e waan ta'eef maanuwaalii hojii magaalaa kana madaaluu danda'utti qophaa'u tura jiraata jechuudha jalqaba. Kanaaf hojimaata kanaan dura jiru koomiin kan irratti dhiyaatu maal sirreessuu qabnaa kan jedhu sirriitti inkorporeet goonee maanuwaalii hojii haaraa Shaggar madaaluu kan danda'u qophaa'eera jechuudha. Isa qofaa miti akkuma amma kaasaa jirutti magaalaa moodeela taateetti humnaa yoo ta'e istaandaardii adda ta'e barbaada. Istaandaardii fi selekshin kaaraateeriyaan mootummaan naannoo Oromiyaa kan baasee jira. Inni garuu kan Qeellam jirus, kan Shaggar jirus, kan Shaashamannee jirus, kan daangaa Moyyaalee jirus konsiidar karaa godhuutiin kan qophaa'edha. Shaggar garuu amala mataa ishee qabdi. Kanaaf istaandaardii fi selekshin kaaraateeriyaan qophaa'uu kan qabu karaa Shaggar madaaluutiin ta'uu waan qabuuf bifa haaraatiin istaandaardii fi selekshin kaaraateeriyaa qophaa'eera jechuudha. Inni kan biraa investimentii keenya poolisii baasuun aangoo keenyaa miti. Haa ta'u malee daayirekshinii akkamitiin hoogganamnaadha. Waggaa 5 booda investimentiin keenya magaalaa Shaggar keessatti eessa ga'uutu irra jiraata. Daayirekshinii taa'amuu qaba waan ta'eef poolisii daayirekshinii kan qopheessinee ta'uu isaati jechuudha. Inni karaa biraatiin hojiiwwan hojjetaman kan ilaallu ta'e teekinooloojiidha. Tajaajila si'ataa kennu inni guddaan teekinooloojiin tuulsii ta'ullee teekinooloojiidhaan deeggaramee tajaajilli kennamu tokkoffaa saffina qabaata. Lammaffaa loogii qabaatu. Alseerummaadhaan xiqqeessuudhaafis gahee guddaa waan qabuuf tajaajila onlaayinii kennu almost sooftiweerii isaa misoomee
qophii taasisaa jirra jechuudha. Kana booda shaggar diiyaasporaan investimentii gaafata yoo ta'e bakkuma jirutti Ameerikaas haa ta'u Jarmaniis haa ta'u idduma jirutti taa'ee appilaayi gochuu danda'a jechuudha. Appilikeeshinii isaa dabalataan mootummaan naannoo Oromiyaas Ermiyaas biras yeroo deemtan baay'een keessan odeeffannoo isinii kennuu danda'a. Nus hin beekna muuxannoos isaan irraa fudhanneeti. Leet kaamera advaanteejii garuu kan shaggar dabalataa maal qaba? Selection criteria first phase. Calallii marsaa dura itti daballeerra jechuudha. Siistama sana keessatti. Kanaaf warra calallii marsaa dura darbeeti gara madaalii maanuwaalitti deemu waan ta'eef kana qopheessaa jirra jechuudha. Kana irratti turre karaa biraatiin immoo investimentoota akka magaalaa shaggaritti turan maal fakkaataa kan jedhu sirriitti beeknee teekinooloojiidhaan deeggaramu tura jiraata waan ta'eef waan qabnu yoo beekneedha haaraa simachuu kan dandeenyu bulchuu kan dandeenyu rakkoo isaanii hiikuu kan dandeenyu maal qabnaa kan jedhu yoo beekne waan ta'eef sadarkaa magaalaa shaggaritti inventorii piroojektota investimentii gaggeessuudhaan inventorii gaggeessuu qofaa miti ji'oospaashaal daataadhaan XY koordineetii isaanii gara siistamatti akka galu taasifameera jechuudha. Kanaaf rakkoowwan kanaan dura jiran hundumtu isinis baay'ee keessan beektu diiyaaspooraa meeqaaf murtoo maaltu murtaa'ee meeqatu hojii keessa jira meeqatu hojii keessa jiru kan lafa duwwaa teechisee kan ijaarsarra jiru kan gurguratee badee kun hundumtu inventoriidhaan sirriitti adda ba'ee XY koordineetii isaa sirriitti qabameera waan ta'eef kana yeroo qopheessinuuf waan ta'eef turtii nuti turreef nuuf galchitu ammas xiqqoo waan sirreessinu ji'a muraasa qabna ji'a tokko lama hin caalle keessatti tajaajilachi hin jalqabamaa jennee taabdannaa waan ta'eef yeroo sana bal'inaan kan wal arginu ta'a. Dhumarratti erga carraa kan argadde waan gabaabaa qofa dubbadhee ta'a. Maaliif carraan kun callisee hin argamu waan ta'eef of gurgurachuun dirqama bitire hin danda'ama. Shaggar irratti invest gochuun faayidaa maal qaba? Waanuma jecha lamaa qofa dubbadhee ta'a. Inni tokkoffaan shaggar irratti invest gochuun proximity magaalaa guddoo Finfinnee wajjin qabdu itti dhiyeenya qabdu by the way literature tokko irratti waan arge magaalaa gudditti marsee kan argamu magaalaa keessattis magaalaa guddoo kan marsee akkuma addunyaattu shaggar kophaa ishee jedhamaatti wanni kun yaa'u sirriitti qorannoodhaan hin mirkanoofne malee akka shaggar magaalaa guddoo daangaa hunda circle bracelet godhe kan qabate hin jiru. Kanaaf kun immoo advaanteejii maal qaba jechuudha? Transakshinii dinagdee bu'uuraalee misooma adda addaatiif. Ji'oogiraafikaal advaanteejii keenyaan shaggar irratti invest gochuudhaaf carraa guddaa waan qabuuf shaggar irratti invest godhaa jenna. Inni kan biraa dhumarratti kan inni kaasu biirookraasii wajjin wal qabatee kan jirudha. Jaalleen Ermiyaas na dura kaaseera. Shaggar amma investimentii wajjin wal qabateetti mootummaan naannoo Oromiyaa guutummaa guutuutti ishee hangeessee jira. Aangoo guutuu qaba. Akka kanaan dura magaala deemaa achitti kaartaa saayit pilaanii hojjechiisaa lafa qabaachuu isaanii cheekuudhaa ol deebisaa murtoon immoo gaafa koreen boordiin taa'u jedhameetti biirookraasii akkana mootummaan naannoo Oromiyaas baay'ee Ermiyaas fa'aa sirriitti hojjetanii biirookraasii isaa gabaabsaa jiru. Kan shaggar immoo kan iyyattanis shaggar kan murtoo argatus shaggar kaartaas kan fudhattan shaggar waan ta'eef biirookraasiin isaa hamma danda'ametti gabaabbateera waan ta'eef shaggar irratti invest gochuun bu'aa qabeessaa nama taasisa. Garuu imaanaa guddaa kanan isinitti dhaamu barbaadu akkuma jaalleen Ermiyaas kaase investimentoota gurguddaa magaalli shaggar maastar pilaanii mataa ishee danda'e qopheessiteetti. Maastar pilaanii qophaa'e kana irratti development corridorsiin qophaa'eera bakka hundatti. Loojistik haabiin eessa ta'a kan jedhutti beekama. Industirii haabii keenya eessa ta'a kan jedhu beekama. Recreation centeroota keenya eessa akka ta'an, business centeriin keenya eessa ta'a kan jedhu maastar pilaanii mirkanaa'eetiin iddoo isaa sirriitti beekama waan ta'eef achirratti akkaataa kanaan keessummeessinaadha. Garuu hundumti keessan sirriitti kan qabachuu qabdan shaggar irratti magaalaa moodeela taateetti ijaarraa waan ta'eef
investimentii moodela ta'e qabadhaa kottaa waan gurguddaa. Teeslaan magaalaa Shaggar keessatti akka hundaa'uu barbaadna. Waan xixiqqaa miti. Maazdaan, Suzukiin, Saamsangiin Shaggar irratti akka hundaa'utti barbaadna. Piroojektota moodela ta'an waan gurguddaa qabadhaa kottaa Shaggar harkaa ishee diriirfitee sinsimatti yeroo sanatti wal arginaa jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaadha.